daawwattoota televezyiinii Oromiyaa magaalaa Torontoof kan naannoo ishee ashama akkam jirtu guyyaa har'aa kana hiriira nagaa guddicha magaalaa Torontootti adeemsifamaa jiru irratti uummattoonni Oromoo kan magaalaa Torontoof naannoo ishee yookiin immoo GTA jedhamu bahanii hiriira adeemsisaa jiru. Hiriira kana irratti uummattoonni adda addaa kan Itoophiyaa uummattoota Ugaadeniif kan kana fakkaatan hirmaachuudhaan hiriiricha bareechaa jiru. Hiriiricha kana laashisee namoonni nuyi haasofsiisnee jiru sagantaa keenya akka armaan gaditti hordofuu dandeessu. Galatoomaa. We are here today to protest in Toronto, Canada about what's happening back home. And one of our participants is Ararsi. So Ararsi, why did you come today? I came today to stand in support with the Oromo people because I am Oromo, to stop the genocide and the killing of Oromo people for their land and killing farmers because my dad's family is a family with farmers, so this resonates with me. And what's going on, and usually, yeah. Okay, so you see what's going on in the media and stuff. How does that, like, how do you feel about that? It really saddens me what's going on, to be honest. I don't fully understand everything, but it does make me sad that kind of stuff does happen to today. And I'd like it to stop. Hiriira guddicha magaalaa kanatti hawaasni Oromoodha guyyaa irraa qopheesse kana dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo obbo Abdulhamid Ahmedha. Hiriira kana laalchisee gaafiif deebii gabaabduu waliin goona. Obbo Abdulhamid nu hayyamu keetiif gaafiif deebii gabaabtan afgalatoomu isin jenna. Galatan badeen obbo Gorbii fayyaa ta'e. Mee waan hiriira kana laalchisee arra hiriirri kuni maaliif akkuma beeknutti hatattamaa yaamtan? Maaliif hatattama ta'uu isaa barbaachisa? Wanni beekamaan dhihoo tana waan ta'eef quba qabda. Biyya keenya biyya Oromiyaa waliigala hundatti namni hiriira bahee waan mootummaan faashistiin arraan tana aangoo irra jirtu kun uummata irra geessanii beekta. Kanaaf warra nagayaan hiriira bahee kana seeraan alatti fixuu isaanii dura dhaabbachuuf addunyaa beeksisuudhaa fi kanaaf har'a asitti baanee. Tole egaa mee hiriira kanarraa bu'aa maaltu argama jedhamee yaadama? Kan duraa dhugaadha. Miidiyaan bakka warri argee silaa gaazexaa akkamitti barbaadnutti achi bahanii barreessuu yoo dhaban yoo xiqqaatee TV isin gaggeessan kan Torontoo kana jii kan biraallee kan warra argee isaatis isaan kunis waan deemaa jiru kana uummata biyya keenya keessatti rakkachaa jiru kana dirmachuu nuti asii godhaa fi jiru kana yoo xiqqaate namni keenya kana ni argaa isaan wajjin jiraachuu keenyas mirkaneessuu fi kana akkasi baane jechuudha. Mee akka nama tokkotti haala yeroo ammaan tana suukanneessaa biyya keessa deemaa jiru kajoollee ulumaan tumanii ajjeesan kana wanni kun akkamii halkan hirriba sitti dhiisan? Kuni ana dhiisiitii kan beeku ijoolleen daa'imnillee yoo argan wanna sun hamma akka isaa rakkisuu beekamaadha. Garuu gaa qabsoodha. Namni kunis lubbuusaa akka nuti bilaashin baasaan jiran akeeka qaban. Artee mootummaa arraan tana aangoo irra jiru tana buqqisuudhaaf hegeree Oromiyaa tana tolchuudhaaf qabsoo jiran. Kanaaf gaa wareegama malees qabsoon akka hin jirre beekamaadha. Dhugaadha. Akka nama tokkotti nama dhaga'ama. Garuu osoo wareegan kafallees bakka takka akka hin geenye nama beekaa ture. Mee maayii irratti dhaamsi ati uummata Oromoo kan biyya jiruuf qabdu? Dhaamsi isaanii as nu dabarsaa jira. Nuti wanni isaaniin jennu waan itti jirtan kanatti jabaadha. Hegereen keenya ifa Oromiyaanis ni bilisoomti. Fayyaa ta'e obbo Abdulhamid. Warreen hiriira kanarratti argaman dhugumaa nama baay'eetu argamee jira. Kana keessas obbo Taaddalaa Urtuu nama tokko jechuudha. Mee obbo Taaddalaa hiriira har'aa kana maaliif dhufte mee? Waan biyya keessatti deemaa jiru voisii warra biyya keessa jiruuf biyya keessa jiruuf kennuun nurra jira. Kanaafuu waan buusaa qabnu kanaaf. Dhuga. Malee akka amma ati ilaaltutti hiriira ba'uun kun bu'aa guddaan qabu jechuudha. Well, entire population walitti qabamee bahe baay'ee gaarii. Nagaa sin argata. Garuu tattaaffiin godhamaa jiru asii wanni godhuu dandeenyu kan baay'ee gaariidha. Tattaaffii godhamaa jiru baay'ee gaarii. Mee haala biyya keessa jiru kana argaa jirta, dhagayaa jirta, waan baay'ee nama gaddisiisu. Uummata biyya keessa rakkoo dila kana fudhachaa jiru sanii maal jettaan?
Well, biyya hormaatee wanti gochuu hin dandeenyu sagalee dhumaan iyyuu amma danda'ametti immoo solidarity keenya agarsiisu. Atuu danda'ame Oromoon walitti dhufee dhimmoota keenya waliin baanee atuu akka jiru kondemnii goone kana caalaa agarsiisuu dandeenya sagalee keenyas dhaga'amuu danda'a. Kan keenya kana garuu warra biyyaa kan ilmaan gartee jalaa dhumaa jiran sadiif maal jettaan isaaniif dhaamsa kam qabu? Wal warra biyya keessatti dhabsee isaanii kennanii dhumaa jiranii fi yoomiyyuu ta'e hin gaddina gadda keenyas hamma danda'ametti agarsiisuu biyyaan danda'amnaan garuu ijoollee kana bira dhaabbannee ijoolleen kun waan irratti gahaa jiru international community biyya keessa jiruttis immoo warra reprezentii nu godhee paarlaamaa keessa jiratti iyyachuu nurra jira kanuma gochuudha kan dandeenyu asitti so wanta nan jechuu barbaadu sagaleen keenya isin wajjin jira yoomiyyuu financially materially karaa danda'ame gargaarsa gochuudhaan gara booddeetti hin deebinu. Tole gaataa dala hortuu galatamu. Egaa warreen hiriiruma kanaaf yaa'anii otoo warra kaanii dhufan keessaa tokko labu mee hiriira kana maaltu achi kaasee asii fidi? Yaa hiriirri kun egaa hiriira gaariidha, hiriira bareedaadha. Wanni achirraa kaasee nu fide dhumaatii sabni keenya jumlaadhaan biyya keessaa dhumaataa jiru. Kan ta'e jettee wayyaaniin ergamtuu siidhaa dabalattee uummata Oromoodhaa odoon ilmoon Oromoodhaa kan ganaa garaa jiru hin hafinitti jaarsi Oromoodhaa kan uummanni kadhaa qofaaf eeggatu odoon hafinitti fixaa jirtu sani sagalee haga danda'amutti biyya keessa jirru kana dhageessifachuudha. Fi isaaniinis isin duuba jirraa jabaadhaadhaa dhiitii keessan lafan badu jechuu dabarfatuudha fi bakka kana kaanee dhufnee karaa kiiloomeetira 500 ganama lafaa kaanee odoo warri asiin seenin as seennee hiriiruma kana gabbifnee sagalee teenya sagalee uummata keenya kan sagalee hin qabne saniif sagalee ta'uudha masuu. Mee otoo asirraa nama meeqa taatanii dhuftan? Gara nama 20 taana makiinaa 4 dhufne waan 4 dhufne so nama hagas ni taana maaliif wanni kuni guyyaa hojiiti namninis yeroo dandaqabametti hubatee bakka hojiirraa hayyama waan argatanii malee silaa kanaa oliin namni kan dhufu akka hawaasatti wal geenyee dhufnallee kasilaa jennee qophiitu yerootu wal jala bu'aa ta'ee saniin yeroo gabaabbatee nama haga kanaan asitti dhufne hancuutii dagalaan itti Oromoon jette. Tole gaa labu fayyaa ta'e galatoom. Tole galatoom. Ethiopian government is a terrorist. Stop imprisoning Oromo students. Stop imprisoning Oromo students. No justice, no peace. No justice, no peace. Oromia ni bilisong. Kanatti argaman irraa tokko akka waaqni har'a maaliif as jirra? Akkuma beekamu wanti uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiru baay'ee balaadha. Sana uummata biyya kanaatti agarsiisuuf ijoollee keenya cinaa dhaabbachuuf kanneen as argamu. Haala hamaa biyya keessa deemaa jiru kana yeroo ilaalte warra biyyaatiif dhaamsaati qabdu maal? Warra biyyaatiif jalqabnee amma dhumaan keenyatti duubatti deebi'uu qabnu jedha. Kun kan nuuf ta'u biyyattii bulchuudha kan nuyi qabnu malee biyyi nu bulchuu hin qabnu. Kanaaf uummata keenya achi jiruuf kan jedhu humnaan akka jalqabametti taa'u. Tole fayyaa ta'e galatoom. Guyyaa har'aan tanaa waan asii walitti qabamneef mirga keenya falmachuuf uummata keenya kan biyya keessa mirgi isaa dhiitamaa jiru kan qabeenyi isaa irraa fudhatamaa lubbuun isaa wareegamaa jirtu halkanii guyyaa bineensatti gatanii gaaratti haranii kaan qawweedhaan fixanii kaan gaaratti darbanii kaan bishaanii dhume kaan mana keessatti hidhanii kaan hidhaa keessatti fixaa jiran isaan saniif falmaa isaaniitiif jecha asitti walitti qabamne jechuudha. Tole gaashee hedduu galatoom. Egaa hiriira kanaaf namoonni magaalaa yookaan kutaa Alberta irraa karaa fagoo deemanii dhufanis ni jiranii isaan kana keessaa tokko Maamad Saaniidha. Mee Maamad Saanii har'a waan hiriira kana ilaalchisee maal sitti dhaga'ame? Gammachuu guddoo tan dhaan dhaga'ama gartee duba uummata Oromoo wajjin fuula haarawaa hedduun asitti argaa kanaa wajjin qooda irraa fudhee uummata Oromoo sagalee hin qabne saniif asitti sagalee ta'uuf gammachuu guddoo nan dhaga'ama asitti. Mee yeroo nama keenya asitti kanatti agartu warra biyyaatiin maal jettaan dhaamsi ati dhaamtuuf akka isaan bira jirruu fi kana hunda walitti. Kana ilaalchisee gartee uummanni nuti qaaman isaan bira fagaannee haalli adda nu fageessee jirullee madaan isaanitti madaan kun qaama keenyaa nu dhaga'ama ni madoonnaa dhukkuba. Kanaafuu
isaan wajjin jiraannee qooda fudhachuu fudhattee achiin dandamullee asitti hirriba dhabaa jirraa isinii wajjin jirraa madaan keessan madaatessanii rakkoon keessan rakkoo teenya kanaafuu jabaadha jechuudhaan dhaamsa isaaniif. Tole gabaama fayyaa ta'e. Galatoomaa. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Ethiopian government is terrorist. Ethiopian government is terrorist. Ethiopian government is terrorist. Ethiopian government is a terrorist. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need peace. We need peace. We need peace. We need peace. Stop raping our women. Stop raping our women. Stop raping our women. Stop raping our women. Canada, don't ignore genocide. Canada, don't ignore genocide. Canada, don't ignore genocide. Canada, don't ignore genocide. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia dibilisomti. Oromia. Hiriira kanarratti argaman keessaa tokko atleet Hajiidha. Hajii mee hiriira kana maaliif dhufte? Hiriira kana gocha mootummaan Itoophiyaa uummata ajjeesaa hidhaa jiru. Waa'ee sanii isa biyya Kanaadaatti mootummaa Kanaadaatti himatuu fi akka mootummaan Kanaadaa gargaarsa godhuu fi akka addunyaan nu beekuu fi asitti dhufnee hiriira kana. Fayyaa ta'e egaa mee haala suukanneessa wayyaaniin akka malee ijoollee keenya fixaa jirtu xiyyiitiin dha'aa jirtu kana yeroo ilaalte maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo kana maal gaddaa baay'een aaritti gadda kana jechuun gadda dhukkubbiitti na dhagame jechuudha. Tole mee ati amma akka atleetii tokkotti atleetota Oromoo kan maqaa itti wayyaanee ijoollee keenya ajjeesaa jiru kanaan fiiganiif dhaamsa akkam qabdaaf mee? Maal jettan? Atleetota Oromoo kan biyya jiran ta'e kan ala jiran yeroo ammaan tana ijoolleen Oromoo barattoonni Oromoo otoo waa tokko hin balleessin ajjeefamaa jiran kana isaan saniin warra Itoophiyaa keessatti ala jiru dhaamsi ati qabduuf maal? Oota akkam akka fudhatan irraa barbaada? Oromoo beekamallee Oromoo beekamas hin taane hundi isaanii atleeta Oromoo dhaamsa hin qabuu fi akkuma kanatti uummata Oromoo fi barattoota Oromoo wajjin isaan cinaa hiriiruu qabanii garaa lafa jalaan isaana uummata Oromoo kaayidamees katumamees gaafatuu qabanii qabeenya qabaniinis qarqaaruu qabanii hojii dhaabbachuu qabanii. Tole gaafayyaa ta'e galatoomaa. Tole egaa itti gaafatamaa hawaasaa naannoo kanaa jechuudha abbaa jaarmaati. Obbo Falmaa Sabaa mee hiriira irraa kana ilaalchisee maaltu sitti dhaga'ama gabaabatti? Hiriirri kun dhugumatti hedduu na gammachiisaa jira. Gammachuu jechuun kiyya namni keenya wal dhagee naannoo kana walitti dhufee naannoo kanatti harka tokkoon sagalee tokkoon alaabaa isaa qabatee iyyannaa mootummaa addunyaa dhageessisaa jira. Osoo Torontoo Kanadaa qofti hin taane Kanadaa keessaa bakka magaalaa 6 fi 7tti arra bahanii kan biraa biyya Euroopaatti Ameerikaatti biyya adda adda bahaa jiran addunyaa dhageessisaa jiran. Tigireen kijiba isii dimokiraasii hedduu arra qaanyaa jirti. Arra bakka seentuu wallaaltee akka saree maraattee cahaa jirti addunyaarra. Garuu dubbiin isaanii deemuu didde. Kanaaf uummanni Oromoo harka wal qabatee bakka barbaachisutti bakka waan itti akka gartee harka tokko wal qabatee qabsoo isaa itti fufilamaa jiru. Meeta warra ganama kana TV wayyaanee afuuftuu san irratti agarsiisan mee? Ganama kana TV Oromiyaa ka Tigireen dhaabbattee olola Tigiree afuufaa jiru san hoggaan akkumaan waan Facebook irra ilaaletti kijiba uummata Oromoo warra tokko tokko dabballee maallaqaan bitanii sanuu maallaqni isaan bitanii maallaqa xiqqaa maallaqa akka garan qabne maallaqa guddaa wootee Oromiyaa lubbuu namarra caala ijoollee meeqaa dhumaa jira. Waan hin taane uummata Oromoo keessatti warri haasoitan boru itti gaafatamummaa qabdan. Talammadaa dhiyoo tana Tigireen itti gaafatamoota poolisa federaalaa warra gartee dhalootaan Oromoo ta'e dhalootaan Amaara ta'e wali qabanii waan hin jirre irratti haasawan. Nuti uummata keenya qawweedhaan hin dhoolnu jennaan
nuti yoo boroo haalli tokko dhufe Tigree gallaa jiran Tigreetti illee nu jalaan ba'an warri nama fixaa jiru heera addunyaa jira garuu warri dhalootaan Oromoo taatan nama keessan hin tuqina sadaqaa kadhattanii hoofiyaa firraa baaftanii jaaniiti isinis kijibaa jiran wanni sadaqaa kadhattanii jiran ka sadaqaa namni har'aan tana ummata Oromoo afaan qawweetiin cinaa dhaabbatee diinarraa dhorke seenaa hayyuudha namni san goota Oromoo biratti kanaaf seenaa teessan tolfadha wanni dabarte kadhuftuuf seenaa teessan tolfadha ummata keessan diinni tokko tokkoon ajjeesaa jira dura dhaabbadha fincila ummata keessan seenaa dalagadha. Fayyaa ta'e galatoom. Egaa warreen hiriira kanatti argaman keessaa Magarsaa Boonaati kan yeroo mara argamu jechuudha. Ammallee hojiif naannoo kana jira akkasuma hiriira waliin jechuudha. Mee hiriira kanarra maaliif dhufte? Hiriira kana egaa haalli biyya keenya ammaan tana haala hedduu nama yaachisu mootummaa wayyaaneedha uummata ijoollee xixiqqoo karaa nagayaatti mirga isaanii falmachuudhaaf baate warra harka qullaa fi akkasii biyya keessa qabe akka malitti gataa waan jirtu jecha waan kan dura dhaabbachuuf balaaleffachuudhaaf har'aan tan hiriira walii qabne jechuudha. Mee haala naannoo adda addaatti Oromiyaa keessatti uumamu ni agarta. Haala hedduu nama gaddisiisa. Mee kana laalchisee uummata Oromooti maal taa'amtame mee maal taa'aa jettaan? Akkiniin jiru uummanni Oromoo qabsoon isaan godhan qabsoo mirgaatii qabsoo haqaatii wanni irratti godhuufaman jaaramuu barbaachisa. Namni jaaramu malee waan akka ittiin bahu qabsoon isaa namni eegalatuun qabsoo gaariidha. Mirga bahaadhee kaabaa kibba qabsoo godhuun isaanii hedduu nama gammachiisa. Garuu kana caalaa tarkaanfatanii wayirra ga'uudha jaaramuu barbaachisa. Jaaramanii sosochii walitti qabatanii wayirra barbaachisaa jechuudha. Tole fayyaa ta'e Magarsaa Boonaa. Garuu wanni gaariin har'aan tan asitti argu hawaasni hedduu bal'aa walitti asitti dhufee lamadammaasiin hawaasa biraa hawaasa Ogaadanii fi hawaasa biraatis asitti walitti qabamanii kanaafuu tokkummaadhaan mootummaa kana wal qabatanii dura dhaabbachuun itti barbaachisaadhaan jaalgalatu gardu. Egaa warreen hiriira kanatti argaman keessaa tokko Kariimedha. Kariimeen nama guyyuu hiriira hafne jechuudha. Kanaaf mee har'a guyyaarraa kana maaliif asitti argamte? Guyyaarraa kana wanni hin argameef obboleeyyan kiyya warra biyyatti dhumaa jiran lubbuu isaanii kennaa jiran san diddaa gabrummaa dhaabbatanii jechaa jiran san isaan cinaa dhaabbachuu gargaarsa ta'e kennuudha. Tole egaa obbo Kariime galatoo. Mustafaa mee guyyaarraan tana maaliif hiriira kana dhufte? Akkuma beektu obbo Garbi waan biyya keessa jiru ama baatii sagalii uummanni ijoolleen Oromoodhaa dhumatutti jirti mirga keenya barbaaduudhaaf isaan bira dhaabbachuudhaaf hiriira kanatti argamte. Tole waa'ee hiriira kanaa ilaalchisee maal sitti argama? Hedduu gammachuu guddaan natti dhagahama. Har'a uummanni akkuma jirutti hiriira dalagaa isaanii dhiisanii aduu akkana oomishu kana keessa dhaabbatanii dargaggoota biyya keessa dhumatutti jiru kana bira dhaabbachuudhaaf asitti ba'anii gammachuudha. Fuula durallee akkanumatti itti fufnaa. Tole egaa fayyaa ta'e Mustafaa. Galatoo. All of you who came and participated with us today. Amma gabaabatti dhaamsa gabaabaa tokkoon dabarfachuu barbaada. Obsaan na dhageeffadha. Dura aansee wanni jechuu barbaadu hiriira har'a baanu kun akka qindoomina qabaatu humna keenya dhiisuuf warra dirqama fudhatan namoota dhalaalee adda addaa qopheessan warra asii TVs nu kaasaa jiran hunda isaanii galatooma jechuun barbaada. Namoonni adda addaa dandeettii qabanii nu gargaaranii jiran. Kophaa keenya wanna kana akkanatti hojjennee bakka takka gahuu hin dandeenyu. Kanaaf galatoomaan isin ja'a dhiifama yaa godhaa warraan maqaa dha'uu irraanfadhee dubartootaan maqaa irraanfadhee dubartoonnis baga dhuftan baga nu gargaartan waa hundattuu akkasiin akkuma qabaadha. Amma gaa hiriira kana maaliif baanee jettaniif gaafachuun ooltan? Maaliif baane hiriira kana? Hiriira kana wanni baane ijoollee keenya, ilmaan keenya, daa'imman warra umrii isaanii yoo xiqqaate guddaan isaanii yoo jenne amma 21 amma 22 warra mana barnootaa jiran isaan kana hunda nu jala fixaa jiran. Manguddoon ta'uu hafne